duraan isiniif neebannuti arraamiti bar kan namni tokko bi'asiin galin biyya diyaaspoora tanarraa 2018 gaafa qeeroon Oromoodhaa injifatte joor mammaffaa biyyuma alaa tana wajjin jirru muummicha ministeeraa ta'uun qabu Dr. Abiy ta'uun qabdu Itoophiyaanuu filatte paarlamaa Itoophiyaa filate OPDO keessaa filee baase lammaa magarsaa baase hanga lammaan magarsaa gabbee nuutu beeka dantaa teenya ol baafnee gabbuufnee akka har tokkoon carraan tokko nu miliinetti nuutu akka nu barbaachisuuf filate kun nu laallata dhiisaa isi warri biyya alaa waan kana nuuf dhiisaa akka nu ta'u godhanne jee hanga lammaan magarsaa gabbee deebii kan nutti ture jechuudha. Gaafa joor mammat asii lammaa magarsaa malee Dr. Abiy ta'uun qabu Ethiopian ni khasarti jusan. We know that. Why? Jabenya Dr. Abiy yakkateen nu gala jechuudha. Jabenya Dr. Abiy akka Jowaar Mohaammed sodaateen nu gala jechuudha gaafa san. Arrasitti mun jiru bar gaafa siin baana aboo dhaabbadhu siin hin geenye ati OPDO miti ati qaabsawaadha. Amman tana Oromoon gara injifannoo Oromoon ati qaabsoyteef amma gara injifannootii fi jijjiiramaa dhufaa jira. Hay ati maltu waan OPDO keessa sinaqee kanaa taa kun hin ta'u maltu siin gahe. We know already what is happened. Waa malee Jawhar faayidaan inni biyya galeef Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiy ilmaan haadha takkaa obboleeyyan lakkuu ilmaan haadhaa ijoollee fakkaattu. Namni irra dalagee akka isaan wal shakkan godhee adda bahan godhe ilaalcha siyaasaatiin adda bahan godhe Jawharii kaafaa'oodha. Jawharii fi Baqqalaa Garbaati. Ragaa qabatamaan hin sii fiduu danda'an. Ragaa qabatamaan. Dalagummaan inni dalagee faayidaan inni dalagee eega biyya gale haga danda'utti OPDO diiguudhaaf. Namni dura irratti iyyeeffatame Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi adda baasuudha kun kaayoo Jawhar ture jechuudha. Jalqabarraa from the beginning. Itti milkooyne. Lammaa Magarsaa fagootti waa beeka. Waan taamaa ture kana fagootti beeka. Dogoggorri takka dhufe lama kan dogoggorri Lammaa Magarsaa mataa isaatti wannummaan fedhe yoo bade gabbahee jecha hamaa dhagaa darbannaa Dr. Abiy irra darbatan du'eetiin bada malee murameetiin bada malee gabbahee anaa hamtuu Dr. Abiy haasa'uun jiru jechuu lamman jala murate. Thank you so much. Kabajamo. Prezidaantii Oromiyaa duraanii Lammaa Magarsaa wallahi tunuu qooda guddaadha. Akka nama tokkotti nin dinqisiifadha nin galateeffadhallee. Gabbahee hanga irratti jecha hamaa. Oromi biraa hundi hirmaatee laaqqate udaan laaqqatan kana haga irratti jecha kalimaa tokkoon hin laaqqanne Lammaan eega dogoggora guyyaa duraatii booda. Dan. Wanni siyaasaadha. Siyaasaa biyyaati. Obboleeyyan lamaa'uu siyaasaa keessatti wal shakkan jennan siyaasaan sun wal amantaan deemuu hin danda'u jechuudha. I hope Lammaa fi Abiy hanga irratti jaallane. Dhugaa dubbachuudhaaf an akkasittiin amana jaallani. Hamtu waliin fedhan. Tuqaa waliin qaban. Siyaasaadha ammoo siyaasaan dogoggora eega dhufte. Ta'aniituma walumaa dhiisaniituma laalu feesisa. Ta'aniituma laalu feesisa jechuudha. Kanaaf Lammaa Magarsaadhaa nama qooda qabuun ja'a ani na biratti dubbeesaa dilasan toltuu fi hamtuu biraa keessa odoon seenin takkittuma tanaanuu Lammaa Magarsaa madaaluun danda'e jechuudha. Rabbi sodaadhaa shufuroo tana lakkoofsa namaa keessanii dantaan Oromoo bakka shufuroo tanaan jirtu. Na amantus amanuu baattus toltus hammaattus akkuma isin jirtu wajjin nu ta'e rakkinuma isin qabdu wajjin nu ta'e ijoollee Oromoo tan arra biyya bulchitu muummicha ministeera Aadde Adaanech obbo Shimallis Abdiisaa. Wallahi ijoollee Oromoo tanaa wajjin dhugaan Oromoo jirti. Waan feete ta'e anjala mureetiin sitti hima. Anton qaayii miti waan boruun beeku waan arraatii fi waan kalee dabarte irraa hin dubbadha. Duuba tanarra sheenaa takkan qabu. Gaabbii takkan qabu tanarratti an. Oromoo saba Oromoo. Kai dhaabbadhu arras biyya teetiif Oromummaa teetiif injifannoo tee tiisiisuuf kabajaaf itti godhuuf arras dur daran caalaa kun saba Oromootiif dhaamsa saba Oromooti dur daran caalaa arra hidhadhuun siin jaa kai seeni mooraa leenjii arra fedhii teetiin kai seeni
خبجا في قدوني فيتا أرومو خبجا في قدوني فيتا سيني مورال انجي المنتلتكم خليسا سنغوتن قبين يخي اتدنغلاس مرغخي خبيسيسي انيماخي خبيسيسي اتموليسي يرتو هندا اتموليسي الله لكم خرات امورات سيداما امسان امتا سبا اوروموتي في امتا سبا سبا لموت ايتوبياتي في دامو بلي سمبات ايسان تيفتشو يو بربادن نموما خيسان تيفتشو يو بربادن Itoopiyaan kalee isaanuuf hin tolle Itoophiyaa arra riformiin isiidhaa deemaa jirtu tana galmaan geenyatti mirga namooma keenya mirga eenyummaa keenyaatii fi mirga qe'ee teenyaa kabajsiifnaa yoo barbaadde akka sabaa sablammoota Itoophiyaatti stand up kabajsiisi biyyummaa tee kabajsiisi namooma kee kabajsiisi roorroo gara kaabaatiin biyya ta'e tanati diigarra dangalaasaa jirtu diigaa lafeen jaaraa jirtu eenyu diiguun danda'u ha'ii if qopheessi afaan dhaqii daaraa botoroo godhi antun dhaamsa murti guutooti teenye zalaalan booyaa ooluu hin dandeenyu ajjannoo kutannoo murannoo namummaa teetii fudhadhuu mirga kee kabajsiisuudhaaf Oromoo kaniin itti dubbadhu Oromoodha malee Oromee miti Oromitti haasawatti hin jiruan Oromoo saba Oromoo jedhanitti haasawaa jira akka abbaa Oromootti sitti haasawaa jira eenyu tokko biraa dantaan qabu siin jeetiin jira waan Oromoon dabdee fi waan Oromoon harkatte waan Oromoon dhabuu deemtuun nan mul'ata kanaafin dhaamsa qulqullu haqa qabeessa haqa wajji dhaabbadhee sitti himaa jira wanni hangaarraa deemaa jiru qaabsoo cubbuuti qaabsoo Oromoon diiganii qaabsoo waggaa 7 kana Oromoon qaabsawee waggaa 60 qaabsawee dhaloota dabarsee injifatee xumuree jira injifannoo tee kunuunfadhu warri biyya bulchaa jiru injifannoo tee kunuunsaa jira injifannoo tee cimsaa jira injifannoo tee itichaa jira warri ni qaabsoo hin aju diinaa wajjiin ergamtoota diinaati baandota fakkeessitoota injifannoote cabsaa jiran cabsaa diigaa jiran waggaa 7 kana qaabsoon bilisummaa Oromoo jam hin jirtu abbaan fedhees haadu bara hacaaluu miti khafees yodu Oromoo walirra jaaranii waliin ajjeesisiisaa wal nyaachisaa warra Oromoo diinaatu Oromootti ergee Oromoo waliin cabsaa jira Oromoo keessatti balleessaa wal nyaachisaa jira inaaf asimuruu dandeessa yoo tanaafin gurra laadha jetti miidhamaan arra keessa jiru hidhamaan arra keessa jiru rakkoo fi daadarkaa bahii bu'ii diinni nu jiddu dalage tan ittiin Oromoo wal ajjeesaa jirtu ittiin wal saamaa jirtu ittiin wal gudeedaa jirtu tana laaleetiin mootummaa tanarra duula diinaa wajjin mootummaa kanarra duula yoo jette abbaa muka horee ifii gadi muree taata abbaa muka horee ifii gadi muree taata abbaa ifiiniif cabse taata abbaa ifiiniif cabse taata hinta hin akkasin jenne jechu ati nama rakkoon fedhe saa jiraatu kaayoo teelaali si fuuldura jira kaayoon keeti galma gayuu qaba injifannoon kee itituu qaba riformiin jijjiiramni ati fidde galma gayuu qaba gadi bu'uu qaba akka jijjiiramni ati fidde gadi hin buuneef sirratti waggaan 7 kun qaabsawe si araraasan akka saba Oromootti araraafamte oduu bololtuu fi hinaaftuu tanaa hin dhaggeeffatinii tun dhaamsa maayyiidha kaniin an saba Oromootiidha sheenaan qabu kan hin juukhana laltanii gartanii miti warra dhugaa dubbatu qamu akkatti irra duulamu warra haqa dubbatu warra dantaa saba Oromoo beekumsaan gadi fageenyaan arku warra kanarratti ka duulamu gartanii isin mucaa miskinticha artisti Kadir Martuudhaa kanii wanti nama bara radura disiritti me Oromummaan maal fakkaata yoo jaan Kadir Martuu fakkaata sabboonummaan maal fakkaata Kadir Martuu fakkaata isinin jechaatiin ture bara mucaa qulqullu nama tokkorraa hudantaa hin qabne waanuma saba kanaa malee miskinticha ifiifuu fayyaa hin qabne wantummaan saba Oromootuun sammuu dhorkite mucaa kana miti sammuusaa miti nama sammuusaa miidharraa tokko joormaan miti maali boo waan beenu qabnaa bara nama sammuu mucaa kanaa miidharraa tokko joormaan miti maali sitti himnaa barra gaa wajjin odoo na gaafatte waan ta'een sitti hima
akkatti Minnesota irraa deemee biyya Ingiliz dhaqeen beekaa baran. Akkatti chitti qabamee chitti hidhamee chitti hafeen beekaa bara. Odoo jaartii fuudhee armatti jaartii waraqaa akka isaa gootu barbaadan. Mucaan kun barbaadu. Isaa viizaan isaa bu'e. Yeroon isaa kutte. Kottu nu biyya harka qaba nu Ameerikaa bulcha. Nu si deebisa. Kottu nu sirbi. OMN'if sirbi. Kottu jaanii akkuma Hacaaluun jaansan. Waan itti Hacaaluun irra wal dhabansan. Akkatti Kadiir Martuu Minnesota irraa deeme Ingiliz dhaqee Ingiliz irraa asit deebuu dadhabe nuti wallaalleessi fakkaate. Tarraa xumuraatiif kan Kadiir Martuu sammuu isaa nyaate Jawaar Mohammad. Maali boo yoo dhugaa sitti himne maal qaba? Daamit yoo dhugaa sitti himne maal qaba? Nuti kanaaf Oromoodhaan cubbuun leellisin cubbuu wajjin dhaabbatin dhugaatee baduu deemaa siin jenne jechuun fakkaatti fumate. Akka isaa takalee isaa deebuudhaaf diinni ollaa jiru kan hin yaammatin jira TPLF. TPLF diina saba Oromoo, faannoon diina saba Oromoo. Feetu jaalatta, feetu dhiifta. Feetu jaalatta, feetu dhiifta. Arrabsee bultoonni faarsonni kalee isaa faannoonis. TPLFis umaan qabu. Wanni Jawhar godhu waan malaayikaan godhutti fakkaate. Amma isinii galee waan ergama Rabbi biraatti dhufetti fakkaate namoota garii. Jahannam galta wallahi walumaan. Addunyaa tanarratti fi akhiratti illee jahannama waliin galtan. Allaal xiqqoo takka sin sobu. Xiqqisoo takkan xurii qeensa jala. Hattoota, shirtoota, baandota. Fakkeessitoota yoo kana Oromoon firraan arkin Oromumaatu hin jirre kana taanaan Oromee yoo taate malee Oromoon hin jiru nama jechisiisa. Oromee baala banjii yoo taate malee Oromoo dhugaatu hin jirre nama jechisiisa jechuudha. Oromoon kana dhageeffatu numa hin jirre gaanuutu Oromoo jira seha malee wallee Oromoo dhugaa santu hin jirre gaaboo abbaa laccelloo santu hin jirre jechuudha gaafas. Laalteen gartuwati baandonni kun arrabsee bultoonni kun nama dhugaa dubbatu laala amma hankuma xiqqatti waa'ee nageessaa uddoo duubee haasawa irratti hagam takka nageessa irra duulan hankuma xiqqaa tokko dhuga dubbate nageessoon maal ta'e laala Kadiir Martuu artisti Kadiir Martuu irratti waan dalagamu waan haasawamu namnummaan tokko dhugaa dubbannaan Lala intala beeti waa'ee taayyerraa waan dhugaa dubbatte maali natti fakkaataa taayyeen sun bareessa natti fakkaataa loon san na fakkaataa taayyeen sun ana murtii tokko akkana juubar natti fakkaata loon natti fakkaata loon magaalaa seene ana fakkaata intala dhiisi anuu na fakkaata taayyeen maal fidda loon magaalaa seene fakkaata nama siyaasaa ta'uu dhiisi biyyaaf yaaduu dhiisi ummataaf sabaaf yaaduu dhiisi loon magaalaa seene baaragaa natti fakkaata loon magaalaa seene natti fakkaata anu taayyeen maaltu maal ta'e namni dhugaa dubbate hundinuu akkanuma jibbama akkanumatti irra duulama nama haka tokko dubbate dhugaa takka dubbate eeysaa dhufeeti arra taayyeen kana hunda nama siyaasaati jettee wali qabattee naa deemtaan ergamaa akka taayyee kumaatamaatu mootummaa tana keessatti hafe ergamaa akka taayyee kumaatamaan mootummaa tana keessatti hafe taayyee qofaa miti bar kumaatamaan hafe siin jechaa jirra bar diinni mootummaa kana jalarraa miilarraa hanga mataatti itti dhawatee jira yaa mootummaa teenya if keessa qulqulleessi nama amantiidhaan dandeettii beekumsa qaba digirii qabaa qofaa miti amantaadhaan nama filadhu qulqullummaan nama filadhu nama qulqulluu rabbummaa qabu ummata kanaaf hin dalaga biyya tanaaf hin dalaga nama jiru mootummaa arra jiru keenya kana keessatti akka dhiibamaa jiru bar arra dura dubbanne ni dhoysinee boonuti mootummaa tana deeggarraa fi dhugaa jirtu dhoysinee isin fakkaate mootummaa keessa rakkoo jiraa takkaa gadi hin qabanne nuti. Itti xaxamee jira if qulqulleessi uma jennaan malee akka rakkoon jirtu
mana murtii keessa rakkoon jirtu hawaasa keessa gadi buute ilaa aanaaf araddaatti gadi buute namni Oromoo kun takashamee wal sakaalee cubbuudhaan wal balleessa akka jiru mootummuma damooza isii fudhatee nin dalagaaf juutana bar guyyatti sa'aata kan dalaguufi sa'aata akka dhugumaan qulqullummaan ummata kanaaf biyya tanaaf bariin dalagu mootummaa tanaaf akka hin daleenne hin beeytu ati namni dhugaaniin dalagajuu hin turuu barni ari'arachirraayi nama qulqullummaadhaaniin cubbuu takka malee durgoo fi gubboo takka malee qulqullummaaniin ummata kanaafin bakka tana jira tanaaf mootummaan tun asin na amante hujii tana na kannatte ummata kanaafi biyya tanaafin qulqullummaan dalaga nama ju akka dalagarra ari'amuun beeytu ati warri ergamtoota diinaa sun kan ergama diinaatiin mootummaa tana keessa jiru sadarkaarra jiru nama qulqulluu hujii qulqulluu dalaguu barbaadu ni ari'aan sinje hay maaliif kun siif hin galle akkana jechuun qulqulloominni mootummaa kana keessa hujii hunda sadarkaa hundaan qulqullummaan dalagamaa jira jechuudha miti rakkoo jira rakkoon tun maali tashirtoonni baandonni kun jalarraa hanqa gubbaatti mootummaa tana keessatti hanga alaatti kaan ala baasaa danqaratti bosona nama naqaa kaan mootummaan naqachaa mootummaa tana ni finqilchinani diina jechuudhaaf ergama diinaa qabobbahee jenna jechuunuti kanaaf qulqullummaan dhawaataan dhufa yeroo eeggatee yeroodhaan qulqullaawa carraa'uu sii kannani ati qacarraa harkate yerooniif qulqulleeysi si qulqulleeysu yeroo gabaaba ni dhufa amma dhufa si qulqulleeysuun yeroo gabaabaadha carraan sii kannamemi carraa kana keessatti if qulqulleeysu yoo baatte akka si dhuftu laal akkanattiin beeka si dhufu teeysi yeroo gabaabduun sii dhaama jechuudha si dhufti ati ka mootummaa keessa taa'ee mootummaa tana akka miti tiitichaatti miila dhawatee keessa teeysu si dhufu teeysi ati si dhufu teeysi hin beekan sitti fakkaata ta'a yeroo sii kannanii yeroo sii dhiisanii naaf gala waan hin ani beeku mootummaan hin beeyne waan hin an beeku mootummaan hin beeyne sitti dhufu ta'a jechuudha yeroon kun siif dhufa ni qulqullooyta jechuudha akka kanaan itti fufta sitti hin fakkaatin itti fufta sitti hin fakkaatin yaa kuni kanuma dhaamsiniin an saba oromootiif qabu kay arraas akkuma kaleeysa arraas borus diinonni gara kaabaatiin arra gaddeeman kun wanni diila kana biiti turroorrifamtee diinni garayyuu kaabaa kibba'aan bahaa dhihaan biyya tanarratti wal jaaree wal afeeree wal xaxee as yaa'uuf maaliif sitti fakkaate mee ati kasaba oromootiin si gaafadha maaliif sitti fakkaate Itoophiyaa sabni Oromoo sabni guddaan bulchu adii fi gurraachinuun fedhine siin jeetiin jira aboo siin jeemoo siin hin jenne Oromoo Itoophiyaa sabni guddaan saba akka Oromoo bulchitu namni hin fedhine siin jechaatiin jira jijjiirama Oromoon biyya tana keessatti fiddee kanan barbaadini yoo jijjiiramni kuni riformiin tuni akkuma dhuftutti gadi buute akkuma qabsoo Oromootiin dhuftutti gadi buute bakka kaleessa damni jiru shirri jiru constitutionally biitituun jijjiiramtu taate dantaa isaanii gurguddootu bada gaaffii saba Oromootu deebi'a gaaffii saba Oromootu deebi'a gaaffii sabaa sablammootaa deebi'a kun ta'uu mannaa warri Itoophiyaan kaleessa akka turtu barbaadu reforming jijjiiramni Oromoon fidde akka gadi hin buune biloo godhamee daamee godhamee Oromoon cabsanii biitti tunuu yoo barbaachise biitti tun diigamuu qabdi biitti Itoophiyaa jan diigamuu qabdi kuni haayoo diina Oromoodhaati kuni haayoo diina Oromooti warra gaaffiin saba Oromoodhaa akkan deebine barbaaduuti wanni arran tana TPLF fi warri Eertiraadhaa Shaabiyaan dalagaa jiran ilkeen daadeen bineensaa duraa duubaa wali qooyte durirraa hanga har'aatti wanni faannoon teenye dalaytu
فانو نورمو تشاني مقان سيدا فانو رتوني سيبر وامبراتي ميتي فانو تينيتون تمكا بلزوما أورومو تندم توس بر فانو أوروموتي فانو نورمو شانين أورومو شانين أمارا تي بي ال تاني شابيا وني إسان هلكني قويا دوري الرانغا رد لغاجرا وقا تربا سدتن كنا إسنتي ما جرى برشاني أورومو تنقافي إسين ارترات يسوس تي بي ال في ولومتي دادا تناف حتى التمان وقاني في جيجيرم في غربي يادوفته إرقما فدتي ولا قليتي أمتا ولا قالا فرامتو قوتي إسنين جنة يجنوتي شوا سنتي أمتا شوا درقم قوتي قجي سنتي أمتا قجي درقم قوتي